Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Barsiisaa Jamaal. Barattoonni koo fi hordoftoonni koo martinuu ashamaa jirtu fayyaa keessanii baga jiraattan tole egaa alhamdulillah galata rabbii walitti deebinee jirra. Egaa har'aan tanas kan laallu barnoota herregaa kutaa 8ffaati. Kan har'aan tana laallus gilgaala afur tuqaa takka irraa eegallee hamma danda'ametti hanga xumuraatti illee deemuu yaalla. Meegaa gilgaala afur tuqaa takka irratti gilgaalli afur tuqaa takkaas maal ja'a? Kanneen armaan tokkoffaa irratti kanneen armaan gadii kan sirrii ta'an dhugaa, kan sirrii hin taane soba jechuudhaan deebisi ja'a. Reektaangiloonni lama kamiyyuu wal fakkaatoodha ja'a. Reektaangiloonni lama kamiyyuu wal fakkaatoodha isa jedhuuf soba ta'a jechuudha. Maaliif yoo jennee reektaangiluma ta'eef reektaangiliin lama wal fakkaatoodha jechuu hin dandeenyu. Kanaaf tokkoffaan soba ta'a jechuudha. Soba ta'a. Lammaffaa irratti yookiin baarratti romboosiin lama kamiyyuu wal fakkaatoodha ja'a. Romboosiin lama romboosii ta'eef lachuutu wal fakkaataadha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Lachuutu wal fakkaataadha jechuu hin dandeenyu. Dheerinni rogoota isaa garaagarummaa qabaachuu uumuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baarratti soba ta'a. Caarratti yoo dhufne rogbaayyoonni sirnaa waan baay'een rogoota wal qixaa qaban lama kamiyyuu wal fakkaatoodha ja'a. Kanaaf inni kun dhugaadha ta'a. Rogbaayyoonni sirnaawaa hogguu jedhu rogbaayyee sirnaawaa kan rogoo baay'inni rogoota isaanii wal qixxee ta'ee jechuudha. Kanaaf inni dhugaa ta'a jechuudha. Daarratti geengoon lama kamiyyuu wal fakkaatoodha ja'a. Innis dhugaa ta'a. Innis dhugaa ta'a jechuudha. Geengoon lama kamiyyuu maali? Wal fakkaatoodha waan ta'eef dhugaa ta'a. Gara gaafii lammaffaatti yoo dhufnu gaafii lammaffaan akkana ja'a. Wal fakkaatina rogbaayyeewwan armaan gadi kennamaniif kofoota walitti dhufoo walitti galoo ta'anii fi rogoota walitti dhufoo proportionaalii ta'an tarreessi ja'a. Kunis baay'ee salphaadha. Jalqabatti kofoota walitti dhufoo ta'an yoo tarreessinu kofoota walitti dhufoo walitti galoo ta'anii fi rogoota walitti dhufoo waliif proportionaalii ta'uu isaaniiti. Mee irratti yoo laallu irratti rog-sadeedha. Rog-sadeen kun rog-sadee daa rog-sadee kennamee jiru rog-sadee akka mallattoo rog-sadeetti inni kuni rog-sadee daa'ee faan wal fakkaataa. Rog-sadee paaqaaraati. Eega kana ta'e egaa kofoonni walitti galoo ta'an kofoota gita waliirra jiran jechuudha. Kofti daan fakkeenyaaf kofti daan walitti galoo kofa paati jechuudha. Kofa paati. Akkasumallee kofti walitti galoo kofa qaati. Akkasumallee kofti faan jechuudha. Kofti faan walitti galoo kofa raati. Akka kanatti jechuun walitti galummaa kofootaa kan ibsinu yoo ta'u, akka kanatti yoo ta'u, rogoonni walitti dhufootan ammoo waliif proportionaalii ta'us kan ibsinu rogoonni walitti dhufootan waliif proportionaalii ta'uu yeroo ibsinus rogni fakkeenyaaf roga daa'ee jala paaqaa yoo jennu wal qixa ni ta'a. Akkasuma roga eefaan roga qaaraa wajjin wal qixa proportionaalummaa isaanii yogguu ibsinu. Akkasumallee roga daa'affaan roga daa'affaa jala
paaraan walitti galoodha jechuudha. Kun walitti galummaa rogoota waliif proportionaalu ta'u, rogoonni walitti dhufan waliif proportionaalii ta'u yeroo ibsinu kun rog-sadee irratti jechuudha. Rog-sadee irratti. Kunis rog-sadee kamirratti? Rog-sadee daa'ee faadhaa fi paaqaa raa isa jiru kanarratti jechuudha. Wal fakkaatina rogoonni walitti dhufan waliif proportionaalii fi kofoonni walitti dhufan walitti galoo ta'uu akka kanatti mirkaneessina jechuudha. Isatti aanu irratti ammoo roga afuriidha inni kennamee jiru. Inni kennamee jiru kun immoo roga afureedha. Roga afuree jaakaa lamaa wal fakkaataa. Roga afuree xaa waaxaa yaa zaadhaa wajjin wal fakkaataa ta'uu isaanii mirkaneessuudha. Kanaas akkamitti mirkaneessinaa yoo jenne jalqaba kofarraa kan akkuma jalqabaatti kofa jaadhaa fi kofa jaadhaa fi qofti jaan walitti galoo kofa waadhaa wajjin walitti dorgomsiifna. Akkasumallee kofti kaan walitti galoo kofa xaadhaa wajjin akkasumallee kofa laan walitti galoo kofa yaati. Akkasumallee kofa maan walitti galoo kofa zaati. Akka kanatti walitti galummaa kofootaa kan mirkaneessinu haala kanaan jechuudha. Walitti galummaa kofoonni walitti dhufuun walitti galoo ta'uu isaanii jechuudha. Kofoonni walitti dhufuun walitti galoo ta'uu isaanii eega mirkaneessinee roga afuree irratti ammallee rogoonni walitti dhufuun waliif proportionaalii ta'uu isaanii mirkaneessinee isuma kanarratti jechuudha. Rogoonni walitti dhufuun waliif proportionaalii ta'uu isaanii mirkaneessine roguma afuree kanarratti jechuudha. Gaafa roga kanaanis gaafa laallu jaakaa jala maali jenna? Jaakaa jala waaxaa wal qixa ni taha. Akkasuma kaalaan jala xaayaadhaa wajjin wal qixa jennee ammallee laamaan jala yaa zaa. Akka kanatti ammallee maadhaa fi jaa jala waa zaadhaa fi waa. Akka kanatti maal goona? Jarri kun hundinuu wal qixxeedha jechuudha. Proportionaalummaa isaanii wal qixxummaa isaanii yeroo mirkaneessinu akka kanatti jechuudha. Inni itti aanu gaaffii sadaffaa irratti reektaangiloonni lama wal fakkaatoo ta'an armaan gadii irratti hundaa'uudhaan gatii xaa barbaadi jedha. Kanaas gatii xaa yeroo barbaannu reektaangilii kenname kanarratti gatii xaa barbaaduudhaaf maal goona? Asirratti amma rogni A irraa ka'ee gara baatti kana jiru 2 akkasuma rogni E irraa ka'ee gara faatti jiru isa guddaa irratti 3 akkasuma B irraa ka'ee gara caatti 3 F irraa ka'ee gara gaatti immoo xaadha jechuudha. Proportionaalummaa kanaan amma gatii xaa kan nuti barbaannu proportionaalummaa fayyadamneeti jechuudha. Yeroo kanatti roga Abaa jala maali jennaa? Faa reeshoon isaanii wal qixa ni taha. Ammallee baacaa jala faagaa jennaa jechuudha. Faagaa. Amma gaa bakka Abaatitti maal qabna? 2 qabna. Akkasumallee bakka Eefaatti meeqa qabna? Bakka Eefaatti 3 qabna. Wal qixa ni taha. Bakka akkasuma bakka baacaatti 3 qabna. Bakka baacaatti 3 qabna. Bakka faagaatti
xaadha qabnaa jechuudha. Yeroo kana kiriis kiroos gooneeti gatii xaa barbaannaa jechuudha. 2 baay'isuu xaan 2 xaa ta'a. 3 baay'isuu 3 9 ta'a. Amma gama lameenuu 2 irraa asittillee 2 irraa. Kana booddee 2 lamaan badaa xaan wal qixa ni ta'a. 9 gaafa 2 irru 4 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin xaa asii danaa reektaangilii kanarratti gatiin xaa keenya meeqa ta'a? 4 tuqaa 5 ta'a jechuudha. 4 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Kanas mirkaneessuus ni dandeenya. Akkam goonee mirkaneessinaa yoo jenne pirooporshinaalummaa isaanii dalaguudhaan mirkaneessina. Fakkeenyaaf 2 jala 3 yoo jenne asii isa xiqqaadhaaf 2 fudhannee isa guddaadhaaf 3 yoo fudhanne pirooporshinaalummaa isaanii hogguu dalagnu 2 jala 3 jennaa jechuudha. Asii 2 fudhannee asii 3 fudhannee. Akkasumallee 3 jala xaa bakka jennu bakka kanatti 3 fudhannaa bakka kanatti xaa fudhanna. Bakka gartee xaa kanatti ammoo gatii xaa meeqa arganne? 4 tuqaa 5 arganne. Herreegni kun lamaan wal qixxee ta'uu qaba jechuudha. Pirooporshinaalummaan kun sirrii ta'uudhaaf wal qixxee ta'uu qaba. Mee kanaas wal qixxummaa isaanii haa dalagnu yoo jennu walqixxummaa isaanii mirkaneessuudhaaf kan wanti kun pirooporshinaalummaa irratti maal goona? Akkana qaxxaamura waliin baay'ifna jennee turre barnoota yeroo dabree keessatti 2 baay'isuu 4 tuqaa 5 wal qixa ni ta'a. 3 baay'isuu 3 wajjin wal qixxee ta'a jechuudha. Kana jechuun 2 baay'isuu 4 tuqaa 5 jechuun 2 baay'isuu 45 jala 10 jechuudha. Karaa biraa 45 jala 10 jechuudha. 2 baay'isuu 45 jechuun 90 jechuudha. 2 baay'isuu 45 jechuun 90 jechuu akka ta'e beekamaadha. 90 jala 10 ta'a wal qixa ni ta'a. 3 baay'isuu 3 bakka jennetti ammoo 9 ta'a. Egaa asitti 90 gaafa 10 firru maal ta'a? 9 ta'a. 9 wal qixa 9 ta'e jechuudha. Kana jechuun deebiin keenya bakka xaatti nuti 4 tuqaa 5 arganne san sirriidha jechuudha. Maaliif pirooporshinaalummaa isaa nu mirkaneessee jira jechuudha. Pirooporshinaalummaa jechuun walqixxummaa reeshoo lamaa jechuu waan ta'eef kunis walqixxummaa reeshoo lamaatis nuuf mirkaneessa. Akkamitti yoo jenne 2 jala 3 yoo jennee fi akkasuma 3 jala 4 tuqaa 5 bakka xaatti arganne san jechuudha. 2 asii fudhannee 3 asii fudhannee akkasuma 3 kana asii yogguu fudhannee bakka xaatti 4 tuqaa 5 fudhannee jechuudha. Lakkoofsi kun lamaan wal qixxeedha jechuudha. Walqixxummaa reeshoo lamaati jechuudha. Pirooporshinii jechuun. Kana jechuun asitti yoo fudhannee ilaalle asii 2 jala 3ti. Inni kunoo akkamitti deemee naannee 2 jala 3 nu dhufuu danda'a yoo jenne isuma kana 2 jala 3tti deebifna. Akkam goonee 2 jala 3tti deebifna? 3 jala 45 jechuun 3 jala 45ti jechuun egaa 3 jala 45 kana gaafa jijjiirru 3 hiruu 45 jala 10 jechuudha. Karaa biraa 3 hiruu 45 jala 10 jechuun as jala takkaa jira qaxxaamura hogguu waliin baay'ifnu maal ta'a? 30 jala 45 jechuu karaa biraa. Inni kun qoftiin 30 jala 45tti deebi'a. Akkamitti 30 jala 45 kun deebi'ee 2 jala 3 wajjin wal qixxee ta'a. Ammas kan jiru 2 jala 3 wal qixa ni ta'a. 30 jala 45 wajjin akkamiin wal qixxee ta'a yoo jenne kunis sirriidha jechuudha. Amma asumatti yoo salphifne 30 yoo 15 hirre 2 ta'a. 45 illee yoo 15 hirre 3 ta'a. Lakkoofsi lamaan wal qixxee ta'ee jira jechuudha. 2 jala 3 wal qixa ni ta'a. 2 jala 3 akka kanatti reeshoo pirooporshinii jechuun walqixxummaa reeshoo lamaa akka inni ta'e nu mirkaneessa jechuudha. Gara gaaffii itti aanutti yoo dabarru gaaffiin sadaffaan asuma irratti gabaabbata.
Okay, gara gaafii itti aanutti dabruudhaan duratti gilgaalli kun asuma irratti kan raawwatudha. Tole egaa gara gilgaala isatti aanutti haa dabarru. Gilgaala isatti aanutti yoo dabarru gilgaalli itti aanu gilgaala afur tuqaa lama gilgaala afur tuqaa lama jalattis maal ja'a tokkoffaa irratti kanneen armaan gadii kan sirrii ta'an dhugaa kan sirrii hin taane soba jechuudhaan deebisichaa akkuma kan gilgaala afur tuqaa takkaati jechuudha. Meegaa gaaffii tokkoffaan maal ja'a tokkoffaa irratti dhugaa soba A irratti rogsadoonni ikwaalaataraalii lama kamiyyuu wal fakkaatoodha ja'a. Rogsadoonni ikwaalaataraalii lama kamiyyuu wal fakkaatoodha kan jiruuf dhugaa ta'a jechuudha. A irratti maal ta'a? Dhugaa ta'a. Rogsadee ikwaalaataraalii jechuun kan rogoonni isaa martinuu wal qixxeete jechuudha. Akkasuma kofoonni isaa hundinuu walitti galoo kan ta'e. Kanaaf dhugaa ta'a jechuudha. Baarratti rogsadeewwan aayisoosilesii lama kamiyyuu wal fakkaatudha ja'a. Kunis soba ta'a jechuudha. Rogsadeen aayisoosilesii jechuun kan rooyinii lama wal qixxeetee rooyinii tokko immoo irraa adda ta'e jechuudha. Rogsadee aayisoosilesii irratti. Rogsadee ikwaalaataraalii irratti ammoo rooyinni isaa sadeenuu wal qixxee kan ta'e jechuudha. Wal qixxee kan ta'e jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti yoo dhufne immoo gaaffii lammaffaanis akkas ja'a. Rogsadee HIJ'n wal fakkaataa rogsadee KLM yoo ta'e kofootni walitti dhufoo walitti galoo ta'anii fi rogoonni walitti dhufoon propoorshinaalii ta'an tarreessi ja'a. Kanas tarreessuu ni dandeenya. As keessatti fakkeenyaaf rogsadeen kun rogsadee lamaan jira wal fakkaatoodha eega jee kofoonni walitti dhufoon walitti galoo ta'uu danda'an kofa H'dhaa fi fakkeenyaaf kofa H'n walitti dhufoo kofa walitti galoo walitti dhufoo kofa kaati. Akkasumallee kofa I'n walitti galoo kofa L'dhaati. Kofa L akkasuma kofa J'n walitti galoo kofa M'dhaati. Akka kanatti jechuun walitti galummaa kofaa gaafa mirkaneessinu akka kanatti yoo ta'u waliif propoorshinaalummaa gaafa jennu ammoo baarratti soba jennee aarratti dhugaa jennee gaaffii tokkoffaadhaaf jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti jirran maantana walitti galummaa kofootaa gaafa mirkaneessinu akka kanatti kofti H'n kofa K'dhaa wajjin walitti galoodha. Akkasuma kofti I'n kofa L'dhaa wajjin kofti J'n ammallee kofa M'dhaa wajjin. Propoorshinaalummaa rogootaa yoo mirkaneessinu immoo yookiin propoorshinaalummaa rogootaa yoo himnu roga HI'n roga KL'dhaaf hirama. Akkasuma IJ'n roga IJ'n roga LM'dhaaf hirama wajjin wal qixxee. Akkasuma kofa roga HJ'n KM'dhaaf gaafa hiramu isaan kun hundinuu wal qixxeedha jechuudha. Lakkoofsi asitti roonni HI'n kun KL'dhaaf hiramee ammallee IJ'n LM'dhaaf hiramee HJ'n KM'dhaaf hiramee isaan kun isaan sadeen irrattuu lakkoofsi argamu wal qixxeedha jechuudha. Yoonii fi asirratti takkatee asirrattillee takkataa asirrattillee takkataa. Kanaaf wal qixxee propoorshinaalummaa jechuun akka kanatti mirkaneessinaa jechuudha. Tole egaa inni itti aanu gaaffii gilgaaluma afur tuqaa lama jala gaaffii sadaffaa bira yoo dhufne gaaffiin sadaffaanis akkana ja'a. Rogsadee A baacaa wal fakkaataa rogsadee daa'eefaa yoo ta'an Abaan walqixa 15 seentimeetira daafaan ammoo 6 seentimeetiraa fi daa'een 8 seentimeetira yoo ta'an
dheerina roga aacaa meeqa ta'a ja'a. Kanaas dheerina roga aacaa barbaannaa jechuun rog-sadee tokko irratti. Mee rog-sadee tokko fakkeenya akka nama kaasutti haa goonu. Rog-sadee tolee akka rog-sadeetti haa fudhannu. Akka rog-sadeetti haa fudhannu. Egaa san booda asiin a baa caa yoo jenne kanaan ammoo daa'ee faa yoo jenne asirratti egaa wanti nuu kenname aabaan meeqa jee aabaa asiin kan jiru kana 15 yoo ta'e aabaan 15 yoo ta'e akkasuma faan jechuun ka'ee isaati asirraan kan jiru kana jechuudha. Daafaan jaha yoo ta'e ammallee daa'een 8 asii kana jechuudha yoo ta'ani dheerina roga aacaa barbaadi jee aacaan kamii ka asiin jiru kana jechuudha. Aacaan bakka tanatti x yoo jenne aacaa kana x jennee fudhachuu dandeenya. Amma gaa asirraa proportionaalummaa fayyadamneeti kanaas kan dalaguu dandeenyu. Baan eenyu wajjin rogni aabaa jala daa'eedhaa wajjin deema. Akkasumallee aacaan eenyu wajjin deema? Aacaan daafaadhaa wajjin deema. Kanarraa kamtu nuuf kenname yoo jenne aabaan 15tu nuuf kennamee jira. 15 seentimeetiraan nuuf kennamee jira. Daa'een ammoo daa'een 8 nuuf kennamee jira. Akkasumallee aacaan ka barbaadu deemnu waan ta'eef jijjiiramaadhaan bakka buufanna xaa yoo jenne xaa jala daafaadhaa wajjin deema waan ta'eef daafaan ammoo meeqa? 6 jechuudha. Kana booddee qaxxaamura baay'ifna. Akkana 15 baay'isuu 6 jennaa 8 baay'isuu xaa jennaa jechuudha. Kana booddee 15 baay'isuu 6 gaafa jennu waliin baay'ifna. Egaa 15 baay'isuu 6 wal qixa ni ta'a. 8 baay'isuu xaa jechuun 8 xaadha. 8 xaadha. Amma egaa 15 baay'isuu 6 jechuun meeqa ta'a? 90 ta'a. 15 baay'isuu 6 jechuun 90 ta'a. Wal qixa ni ta'a. Asii kun ammoo 8 ta'a. Jala 8 asittis jala 8 xaa keenya yookiin kan nuti barbaadu deemnu aacaa kana xaadhaan bakka buufne waan ta'eef 90 jala meeqaa ta'a? Jala 8ti. Isaan kana egaa salphisuus ni dandeenya. 8 kana lamaaf yoo hirre 4 ta'a. Akkasumallee 90 lamaaf yoo hirre 45 ta'a. 45 jala 4ti. 45 jala 4ti illee salphachuu ni danda'a jechuudha. Salphinee kaa'uu ni dandeenya. Xaan keenya maal ta'a? Gaafa salphatee taa'u 45 jala 4 jechuun yeroo salphatee taa'u maal ta'a? Aacaan keenya 11.25 saantimeetira kana ta'e ta'a jechuudha. Maali? Roga aacaadhaaf jechuudha. Kun roga aacaadhaaf akka kanatti kan nuti argachuu dandeenyu. Gara gaaffii afuraffaatti yoo dabarre danaa armaan gadii keessatti rog-sadee abaacaan wal fakkaataa rog-sadee daa'ee faayi yoo ta'e dheerina roga abaa fi baacaa barbaadii jedha. Amma asirratti maaltu nuuf kennamee jira? Danaan nuuf kennamee jira jechuudha. Egaa danaa nuuf kennamee jiru kanarra dhaabbannee kan nuti barbaannu rog-sadee kanarraa roga nuti barbaannu roga aabaan kamii asiin kaga jiru kana hin murtoofne jechuudha. Akkasumallee baacaan kamii asiin labbaas jiru kun hin murtoofne jechuudha. Kanaas akkamitti argachuu dandeenya? Karaa salphaadhaan argachuu dandeenya. Rog-sadeen lamaan kun wal fakkaataa eegatee aabaan asiin aabaan kuni
reeshoon isaanii gaafa barbaannu daa'eedhaa wajjin takka ta'a. Kana jechuun asii akka aabaatti kan kennamee jiru xaa'irrisuu lamaati. Akka daa'eetti immoo kan kennamee jiru jahatu kennamee jira. Inni kun walqixxee eenyu ta'a? Ammallee baacaan maal bakka bu'aa? Yaa'ida'uu sadii bakka bu'aa. Yaa'ida'uu sadii jala bakka akka isaa wajjin gita kan ta'e amma faadha. Faan meeqa tahaa? 8 tahaa. Kana booddee maal goona? Jara kanaaf qaxxaamura baay'isuu dandeenya. Akkasumallee jara kanaaf kan kenname wajjin walqixxee ta'uusaa ammas 15 jala 10 wajjin illee walqixxeedha jarri kun jechuudha. 15 jala 10 wajjinis walqixxeedha. Amma gaa asirratti xaa'irrisuu 2 jala 6 eessaa fudhannee xaa'irrisuun 2 isa kana inni kun eenyu wajjin waliif gita? 6 kajuu kana asii daa'ee wajjin waliif gita. Kanaaf irra aabaan yeroo daa'ee waan ta'eef jechuudha. Xaa'irrisuu 2 jala 6. Akkasumallee yaa'ida'uu 3 jala 8 yogguu jennu yaa'ida'uun 3 as jira. Asii immoo 8 as jira. Kana lameenis waliif irraa jiru. Akkasuma 15 yeroo 10 yogguu jennus roonni lamaan kun walii gita waan ta'eef akkanatti waliif irraa jechuudha. Egaa asirra dhaabbannee amma yoo feene isa kanaa fi 15 jala 10 kana fudhachuu dandeenya. Yoo feene immoo isa kana yaa'ida'uu 3 jala 8 fi 15 jala 10 kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Gatii jijjiiramaa kana beekuudhaaf. Mee xaa'irrisuun 2 jala 6 walqixa ni taha. 15 jala 10 wajjin walqixxeedha. Maali proportionii waan ta'eef rogoonni kun waliif proportionii waan ta'eef. Amma gaa kana yeroo waliif baay'ifnu akkana qaxxaamura baay'ifna. Qaxxaamura gaafa baay'ifnu 10 baay'isuu xaa'irrisuu meeqaatti? 2 xaa'irrisuu 2 walqixa. Akkasumallee 6 baay'isuu 15 meeqa ta'a? 90 ta'a waan ta'eef. Egaa asumatti 10 baay'isuu xaa jechuun 10 xaa ta'a. 10 baay'isuu 2 jechuun ammoo 20 ta'a walqixa 90ti. 10 xaan walqixa ni ta'a. Asitti irrisuu kan qabu kun gaafa achi dabarsinee irratti idaanu ida'uu ta'a waan ta'eef 20 ida'uu ta'a jechuudha. Asiis 20 irra idaana asiinis 20 irra idaana waan ta'eef 90 irratti 20 gaafa idaanu meeqa ta'a? 100 fi 10 ta'a. As jala 10 irraa asitti illee 10 irraa jechuudha. Yeroo kana 10 ni badaa. Xaan keenya walqixa ni ta'a. 100 fi 10 gaafa 10 irru meeqa ta'a? 10 takka ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin xaadhaa meeqa ta'a? Gatiin xaa 10 takka ta'a jechuun ammallee bakka barbaannu san bira hin geenye. Kan nuti barbaannu maal barbaadi jee? Aabaa barbaadii jee. Aabaa roga aabaa barbaadii jee. Rogni aabaan kun ammoo maaltu kenname? Xaa'irrisuu 2tu kenname. Garuu amma xaa keenya nuti meeqa arganne? Osoo barbaannu meeqa arganne? 10 takka arganne. 10 takka sanirraa yoonii fi 2 hirrifne maal argannaa? 10 takka hir'isuu 2 jechuun 9. Kana jechuun eenyu wajjin walqixaa? Roga aabaa yookiin asirra olee kanaa jechuudha. Aabaan kun 9 saantimeetira akka inni ta'e arganne jechuudha. Inni itti aanu immoo baacaa. Roga baacaatu barbaadama. Roga baacaatiis yeroo barbaannu foormuluma kanneen fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kam yaa'ida'uu 3 wal jala 8 kun walqixa 15 jala 10 kajuun fayyadamna. Yeroo kanaas asii kana qaxxaamura waliin baay'ifnu 10 baay'isuu yaa jechuun 10 yaa ta'a. 3 baay'isuu 10 jechuun 30 ta'a. Walqixa ni ta'a. Ammallee 8 baay'isuu 15 8 baay'isuu 15 immoo 120 ta'a. Yeroo kana gaamma 110 walqixa ni ta'a. Asitti 30tu irraa hirrifama. Maaliif asiin ida'uu qaba waan ta'eef masaanuusaa. Egaa asitti
30 irraa 30 hirrifnee 120 irraa illee 30 hirrifnaa. Yeroo kana meeqaatu nu hafa? 90tu nu hafa. Jala 10 goona. Maal godhuudhaaf? Yaa kana qophaasuudhaaf. Yaan keenya meeqa ta'a? 90 10 gaafa hirru 9 arganne jechuudha. 9 arganne jechuun kan nuti barbaannu baacaa. Roga baacaa barbaanna waan ta'eef baacaa arganne jechuu miti. Roga baacaan meeqa ta'a? Roga baacaan walqixa ni ta'a yaa ida'uu sadiitii jedhe. Nuti garuu yaa keenya meeqa arganne? 9 arganne. 9 san irratti yoonii fi 9 irratti yoonii fi 3 idaane meeqa argannaa? Baacaa roga baacaa 12 saantimeetira argannaa jechuudha. Baacaa yookiin roonni as jalaan jiru kuni 12 saantimeetira ta'a jechuudha. 12 saantimeetira ta'a. Gara gaaffii shanaffaatti yoo dhufnu rog-sadeewwan walitti galoo ta'an kamiyyuu wal fakkaatoo ta'uu isaanii mirkaneessi jedha. Rog-sadeewwan walitti galoo ta'an kamiyyuu wal fakkaatoo ta'uu isaanii mirkaneessi gaafa jedhu kanaas mee haa fudhannu, lakkoofsuma ta'e tokko haa fudhannu yookiin rog-sadee wal fakkaataa ta'e tokko haa fudhannu. Rog-sadee kana jechuun roga bakka bu'aa baacaan walitti galoo rog-sadee daa'ee faadha haa jennu. Rog-sadee daa'ee faadha haa jennu. Egaa asirratti gaa ammaan tana rog-sadeewwan kun lamaan walitti galoodha gaafa jennu akkaataan isaan itti walitti galummaa isaanii tokko roga aabaan kun walqixa roga daa'eedha wajjin walqixa yoo ta'e, akkasuma rogni baacaan walqixa roga eefaadha wajjin walqixa. Akkasumallee roga aacaan walqixa ni ta'a. Roga daafaadha wajjin rog-sadee lamaan irratti jechuudha. Yeroo kana maal jechuudha? Rog-sadeen walitti galoo yoo ta'an, rog-sadeen kun lamaan walitti galoo yoo ta'an, rogoonni isaanii kun rogoonni walitti dhufoo kun ammoo walqixa ta'uu isaaniiti kan nuti agarsiifnu. Egaa rogoonni walitti dhufoon kun walqixa tahanii proportionaalummaa isaanii yoo daleenes aabaan jala daa'ee yoo jenne, akkasuma baacaa jala eefaa walqixa, akkasumallee aacaan jala daafaa. Hundi kunuu jalqaba walqixa waan ta'eef asitti takkaaf hirrees yookiin afurii yoo hirree walqixxee ta'a jechuudha. Akka walqixxeetti fudhanne waan ta'eef takka ta'a jechuudha. Takka ta'a. Qofoota isaaniitis yoo fudhanne amma gaa walitti galummaa isaanii mirkaneessuudhaaf tokko rog-sadeewwan lama walitti galoo ta'an kamiyyuu wal fakkaatoo ta'uu isaanii kan mirkaneessinu tokko rogaan kan jiruun laalleeti. Rogaan walitti galummaa isaaniiti. Inni itti aanu amma qofa isaaniitiin rog-sadeewwan lamaan walitti galoo yoo ta'an, qofoonni walitti dhufoon walitti galoo ta'uu yookiin safarri qofoota walitti dhufoo isaanii walqixa ta'uu yoonii fi rog-sadeewwan lamaan walitti galoo yoo ta'an, kana jechuunis gaama rog-sadeen lamaan san aabaa caadhaa fi rog-sadee daa'ee faadha jennee qofoota irrattis gaafa jennu qofti aan walitti galoo qofa daati. Akkasumallee qofti baan walitti galoo qofa eeti. Qofti caan walitti galoo qofa faati jennaa jechuudha. Haala kanaan walitti galummaa qofootaatis kan nuti mirkaneessuu dandeenyu jechuudha.
Egaa asirratti gaamma ulaagaaleewwan lamaan kana yoo guutanii ulaagaalee lamaan kam rogoonni walitti dhufoon walitti galoo akkasumallee qofoonni walitti dhufoon walitti galoo yoo ta'an ulaagaalee lameen sana guunnaan rog-sadeen san lamaan rog-sadee wal fakkaatoodha jennaa jechuudha. Rog-sadee wal fakkaatoodha jennee akka kanatti mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Egaa tole egaa yerootti aanutti deebii gilgaala 4.3tiin qabadhee hangaan isiniif deebuutti barnoota keenya irraa asuma irrattiin dhaabaa nagayaan naaf turaa nagayaan naaf jiraadha.